Ashamaa harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jirtu fayyaa keessanii baga nagaa fayyaa taatan isiniin jecha egaa har'as waan xiqqoo takka waliin dubbachuudhaaf isinii dhufeera. Innis maanni akkuma argitan jechuudha shaanxolee yookaan meeshaalee achi fidannee dhufnu kana akkamitti yoo fidannee tola yookaan immoo akkam goonee tola kan jedhu jechuudha. Maanni baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Shaanxaa yookaan meeshaalee biyya ormaati irraa fudhannee galuun baay'ee ulfaata jechuudha. Baay'ee nama fixa. Hamma achitti ittiin bitan caala kan ittiin galchanitu baay'ee ulfaataadha jechuudha. Waan arge tokko waan ana mudate tokkoon isinitti hima jechuudha. Innis maalidha? Shaanxaa kana gaafa fuunee gallu achii asii binnee waan hunda keessa kaawwannee gallaa miti. Kan uffatuma keenyallee haa ta'u shaanxaa duwwaallee haa ta'u ol fuudhanii makiinarra godhanii gadi buusuu fi maallaqa guddaa fudhatu jechuudha. Ofii keetii akka fuutetoo achirra gootu makiinarra gootu namni dhiiraa gaafa nama faana jiraate ofii isaaniitii baatanii makiinarra gochuu hin danda'anii hojjettoota jira. Hojjettoonni sun immoo heeyyamaan hojjetu isa saniin baatanii maallaqa namarraa fudhatu jechuudha. Baay'ee tokko kan ulfaatu jechuudha. Shaanxaa fidanii dhufuun ani baay'ee naare jechuudha. Homaallee fuudhee hin galle ani akkuma beekamu tasan galee garuuti immoo uffatuman keessa goggoladhee galee jechuudha. Osoon asitti ittiin bitadhee jiraadhe dhiisee galeetu na jechisiise jechuudha. Maaliif ulfaata kanaafuu shaanxaa kana jechuudha. Gubbaa buusuu fi gubbaa horsiisuu fi birrii 1,000 gadi buusuu fi birrii 1,000 jechuudha. Shaanxaa duwwaa oomtu kan keessa hin jirre kan uffata malee yoo biyya namaatii dhufan hundumtuuyyuu daasbooraadha jedhu akkasitti akka achitti nuti of tuffannu sanii miti jechuudha. Gadi of deebisne yookaan namoonni achi warri nu hojjisiisan nu tuffatan osoo hin ta'in baay'ee tokko jechuudha. Asitti maallaqa qabu yoo jedhan namuma zarafuuf deemu jechuudha. Waan qaban hundumaa sirraa fudhachuu barbaadu jechuudha. Asii makiinaa hanga makiinaarra horsiisuu fi birrii 1,000 gadi buusuu fi birrii 1,000 jechuudha. Laala haala kanaan kana hojjechuurra immoo kana gochuurra immoo osoo fudhatanii birrii ofii qabatanii galanii biyya keessa wanni barbaadan amma ijoolleen keenya tokko jechuudha uffata aadaa baay'inaan bitu jechuudha. Achitti birrii 300 dirhama 300 dirhama 400 dirhama 500 bitan jechuudha. Uffata as jiru babbareedaa kana jechuudha. Uffata aadaa kanuma biyya keessatti 10,000 5,000 caalle kana achitti 300 400 500 kanneen hin bitu jechuudha. Gaafa immoo shaanxaa keessa godhanii dhufanii shaanxaa sun sanii ol oovarii sanii dhufa jechuudha. Kanaafuu shaanxaa baay'isanii yookaan kaargoon illee achitti kan birrii itti kaffaleen irra asitti hanga mana ga'utti meeqa fixa. Kunis herreegamuu qabu jechuudha. Hanga as ga'utti tariitii chirchaaroo yookaan irraa bu'aa makiinaa biraa yaabbachaa irraa bu'aa konkolaataa biraa yaabbachaa akkasitti deemuu irra yeroo tokko kontiraatan warroonni hiikaa qabdan yookaan kontiraatan gala yookaan immoo meeshaan achitti bittan isinitti yaafu. Meeshaan achitti bittan sun oomaatu isiniif fayyadu jechuudha. Sababni isaas asitti maallaqa hedduu sanii ol wanta keessa jiru sanii ol baastu jechuudha. Baay'ee naare jechuudha dhugaa dubbachuuf baay'ee fixe. Maaliif shaanxaa tokkittiin ol buusuuf gabbuusuun birrii 1,000 sanii ol fa'aa gaafatu jechuudha. 2,000 fa'aa wantoota akkasiisan nama gaafatu. Meeyaan amma fakkeenyaaf taaksirraa hanga Mannahaaraa Qaallitti jechuudha. Booleerraa Mannahaaraa Qaallitti irra horsiisuuf qofa birrii 1,000 birrii 1,000 Itoophiyaa. Achirraa immoo ammas gadi buusuuf birrii 1,000 Itoophiyaa kan makiinaan nyaatu malee makiinaan immoo kan fe'u akkasumatti kan fe'u sunis akkasumatti fudhata jechuudha. Innis birrii 1,000 ol fa'a kan gaafatantu jira jechuudha. Shaanxuma homaa hin qabne kana gubbuma isaa qofa laalanii shaanxaa guddinumaa fi gubbaa isaa kana qofa laalaniitu jechuudha. Wantoota akkasiisantuyyuu nama mudata jechuudha. Hiiqaa baay'ee yookaan meeshaalee baay'ee fidachuu barbaadan shaanxaa yoo fidachuu barbaadan
osoo kontiraata makiinaa kontiraata qabatanii kontiraata fudhataniis gaariidha. Garuu immoo wantoonni nuti biyya namaa keessatti arginu hundi jira jechuudha. Meeshaalee mana keessaa haa ta'uu, uffata aadaa haa ta'uu, uffata waan barbaanne haa ta'uti biyya guuteera jechuudha. Uffanni bashbasha jechuudha. Biyyatti irra uffata biyyaatituyyuu irra bareeda jechuudha. Uffanni biyya keenya uumaa wanna takka biyya alaa uumaa wanna takka faayidaa hin qabu, hin bareedu. Naatoo hin qabu. Yoo guyyaa lama biyya kanatti gallee uffanne ogguma san daaraadha jechuudha. Amma uffannani achii fidee dhufe hundi bubbuu ka'e jechuudha. Kana ammoo asitti hin bitee jechuudha. Kan ilaalame kana amma achitti meeqan binna asitti fiduudhaaf meeqan fichisiisna jechuudha. Akkas godhuu irra shaanxaa keenya biyya keessatti uffata bitachuu nu wayya. Bonni hundi uffanni aadaa fakkeenyaaf amma achi taa'anii kan gaabii ajachiisantu jira. Achi taa'anii kan uffata aadaa wantoota garaagaraa kan bitantu jira jechuudha. Kana bituu irra immoo asitti gallee bitachuun wayyaa amma san maallaqa qabannee galuutiin wayyaa maallaqatu irra nu fayyada. Uffanni gaafa as ga'e hin bushaa jechuudha. Uffanni uffata biyya keenyaa fi biyya achii finne wal biratti qabne yoo ilaallu uffata biyya keenyatti irra naatoo qaba. Irra namatti tola, irra bareeda jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi akkasii kana namoonni hedduun hin beeku jedhee nan yaada. Namoonni biyya galanii deebi'anis jiraachuu danda'u. Jiraachuu dandeessu jechuudha. Namoonni immoo akkuma kana odeeffannoo dhageessanis jiraachuu dandeessu. Garuu meeshaalee ofitti hin baay'isna. Wanti isin barbaadan hundi hin jira jechuudha. Namoonni baay'een amma harraaraa fa'aa biraddistii guguddaawwan kan achitti ittiin hojjetan isa san fa'aa meeshaalee maashinoota daakuu kana kanneen kun qimamii namoonni ittiin daakan kanneen fa'aa bituu kan wayyaa fa'aa bituu kan bishaan ittiin ho'isan namoota sanniin bitu guuta jechuudha. Asii kuni wanti hundumtuu wanti dhabame hin jiru. Maallaqa qofa fidadhaatu koottaa asitti bitadhaa kan xaarii kan baasii hin qabne kan shaanxaa yoo naqxa shaanxaa isin kaffalchiisuu hin xaarre kan qaraxa isin hin gaafanne meeshaaleen immoo meeshaaleen kunniin yoo baay'atan kaargoo jechuudha. Nama fattashuu nama qaraxuu waa hedduu jira jechuudha. Kaargoo irratti fa'aa baay'ee rakkisaadha. Kanaafuu akkasitti fudhattanii hin galinaayi. Maallaqa keessan qabadhaa galaatoo bitadhaa shaanxaa yoo xiqqaate shaanxaan kiiloo 10 sunu gahaadha jedhee yaada jechuudha. Yoo guddate innumtuyyuu gahaadha jechuudha. Shaanxaan baay'ee maallaqa fixa. Shaanxaan kiiloo 10 sunu ofii keetii qabachuu harkatti hin dandeessu jechuudha. Makiinarra godhuu makiinarraa buusuu abbaa sii fe'u sun nyaata kan sii baasu sun nyaata kasiin gabbuu sun nyaata bakka sadiitti jechuudha. Yeroo tokko qofa bakka sadiitti kaffalta jechuudha. Iddoo sadiitti kaffalama jechuudha kan makiinatu. Kanaafuu isa sassan osoo of qusannee ta'e gaariidha. Odeeffannoo immoo walirraa fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Odeeffannoo walirraa fudhachuun wayyaa isiniin jedha. Kana wanti isiniin jechuu barbaade kunis waan na mudateedha. Shaanxaan baay'eetu kan na fixe jechuudha. Isaanii nuti san galee maallaqnuyyuu baay'ee rakkisaa nutti ta'e jechuudha karaatti. Kanaafuu maal ofitti hin baay'isinaa meeshaa walumaa galatti maallaqni keenya haala kanaan fa'aa kan baraa ta'u jira. Achumattuu immoo kan jalaa badu meeqatu jira. Harka qullaa isaa kan galu meeqa jira. Kanaafuu maallaqa keessan buukirra godhattanii galtanii gaafa galtan waan hunda bitattu jechuudha. Uffanni algaa jira. Uffata fakkeenyaaf uffata algaa kanneen fa'aa kan achii fidu jira. Uffata halkan uffatanii rafan kan achii fidatutu jira. Kunniin ba'aadhaa fi maallaqa fixuu qofaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkuma beekamu warreen nu jajjabeessitan galatoomaa hojii gaggaarii akka isin fiduu waan hunda akkan hojjedhu komentiin kiyya banaadha. Komentii jalatti waan barbaaddan naa barreessaa isiniin jedha. Horaa bulaa deemana mana kana immoo warri sabskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamuudhaan odeeffannoo garaagaraa argachuu dandeessu.